xiyyeeffatu shamarran waan hin taane irratti yeroo ishee gubuu hin barbaanne akkuma kana wanti hin taane yookiin wanti na fayyadne nagaha itti dhama'uu hin qabu yeroo koo gubuu hin qabu jettee kan murteessite. Jaalalli isheen keessa galtee guddinni isaa gara gaa'ilaatti otoo hin taane gara biraatti kan adeemu. Kun immoo anaaf kaayyoo koo miti, karoora koos miti, naaf bu'aa hin qabu shamarran jettuufi kanan har'a viidiyoo kana qopheesse. Jaalala keessatti kufaatii yookiin dadhabbina yookiin immoo jaalalli akka hin guddanne wantoota godhan yookiin immoo wantoonni sababa ta'an maal fa'aadha isa jedhu waliin ilaalla jechuudha. Kana immoo dhaggeeffachuuf yookiin hojiirra oolchuuf yoo itti qophiidha taate waan hunduma isaa adda baasiin sitti himuu barbaada. Kanaaf namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan jaalala keessatti, gaa'ila keessatti gorsa garaagaraa asirraa argachuu waan dandeessaniif sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkuma kana immoo namoota hedduu fayyada yoo jettan shamarroota hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Turtii gaarii. Egaa deebii dhufeeraa. Jaalala keessatti wantoonni dhiibbaa uumuu danda'an yookiin jaalalli akka hin turre yookiin immoo jaalala dhabamsiisaa dhufan inni calqabaa ariifannaadhaan hafuura ho'aadhaan gara fedhii fooniitti fiiguudha yookiin jaalala ariifannaadhaan gara duubaatti isin deebisee isin haasofsiisuun barbaada. Dur yeroo ijoollummaa keessanii maatiin keessan barnootaaf gara mana barumsaatti yeroo isin ergan, yeroo isin lolan, gaafa barnootarraa dadhabdan yookiin gaafa barnootarraa haftan, gaafa isin rukutan waan isaaniif barattan yookiin immoo wanta isaaniif faayidaa guddaa buustan isinitti fakkaachuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee maatiin keessan isiniif jedhanii akkasiin guddattan yookiin immoo akkasiin hundumaa caaltan waan bu'aa keessan arguu barbaadaniif jaalallis akkuma kanadha. Kanaaf dhiirri tokko gaafa ariifannaadhaan gara kee dhufu wanta siif dhiphate yookiin wanta siif rakkatu yookiin immoo wanta siif yaadu tokko fakkaatiiti kan inni gara kee dhufu. Wanta hundumaa si gochuu barbaada. Guyyaatti 3-4 si bilbila. Waan hundumaaf siifan du'a siin jechuu danda'a. Waan hundumaa ariifannaadhaan gochuu barbaada. Fedhiin foonii immoo yookiin immoo simmeetiin marziidha. Namas ajjeesaa kan jaalalas ajjeesaa kan dhufu simmeetiidha jechuudha. Kanaaf namni kun maal gochuu danda'a? Haga fedhii foonsaa raawwatutti yeroo hundumaa si kabajaa, siif du'aa, si bilbilaa, wanta kamillee du'ee ka'ee si gochuu barbaada. Haa ta'uyyuu malee fedhii foonsaa erga argatii booda namni kun sirraa adda ba'uu barbaada yookiin immoo yeroo fedhii foonsaa barbaadu qofatti si bilbila jechuudha. Kabaja siif qabu, jaalala siif qabu waa xiqqoodhaan dhoksuudhaan yookiin of keessatti ukkaamsuudhaan yeroo hundumaa nama si kabaju yookiin nama si jaalatu fakkaatee yookiin si dhiisee hin deemu yookiin immoo gadi bu'ee bilii si hin jaalatu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee dhiirri akkanaa si quunname taanaan yeroodhuma kana ammaa kana kaaftee waggaa dheeraadhaaf wajjin turte taanaan waggaa 2-3 haala akkasiitiin waliin turte dhiirri sun waa'ee gaa'ila isaa yookiin immoo waa'ee fuuldura isaa sitti hin haasa'u taanaan ammuma kanaa kaastee murteessitee yeroo keessa naannoo keessa jijjiirtee isa jalaa baduu qabda jechuudha. Isarratti yeroo kee gubuu hin barbaachisu. Maaliif umurii kee ammaa kanaan bifa kee amma sirra jiru kanaan ati gaa'ila dhaabbachuu yookiin immoo hiriyyaa dhugaa qabachuun siif barbaachisaadha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isa waliin jaalala dhugaa hin qabdu taanaan isa waliin waggaa 3-4 jiraachuurra ofii keetii murteessitee ji'a 6 yookiin ji'a 4 dhiphattee qophaa keef jireenya dhiibdee suni booda hiriyaa biraa yookiin hiriyaa dhugaa tokko xiinxaltee qabachuun siif barbaachisaadha jechuudha. Kun immoo kan inni dhufu fedhii foonsaatiin guutamuu fi bu'aa jaalalaa inni qabuu fi jaalalli argamsiisu beekuu dadhabuusaa. Dhiironni hedduun baasii shufeera hin qabne keessa seenanii jiru. Kaan immoo baasii isteeshinii hin qabne keessa seenaniiru. Baasii isteeshinii hin qabne yeroo barbaaddetti kan buutu asitti na buusin jedha. Raddaatiitti nama shufeeratti nama hin jedhu jechuudha. Yeroodhuma irra basaarraa ka'u lafa barbaadetti kan bu'u jechuudha. Kanaaf wantoota akkasii kanarraa of eeggannoon gochuun barbaachisaadha. Caalumayyuu yeroo itti amma laayifiin dijitaala ta'ee jirutti jechuudha. Kanaaf wanti xumura hin qabne tokko si nuffisiisuu danda'a. Yoo baay'ate si aarsuu danda'a. Kana malees jireenya kee miidhuu danda'a jechuudha. Kana malees dhiironni akkasii yeroo waa'ee gaa'ilaa itti kaastan baay'ee nu yookiin baay'ee aaru yookiin haasawaa kee jijjiiru yookiin immoo nu umuriin keenya ganaadha, nuyi waa tokko hin qabnu jecha jedhu deebisii kennuu danda'u. Keessa isaanii siif ifa gochuu hin danda'an jechuudha. Haa ta'uyyuu malee akka gaa'ilaatti waggaa 4-5 nama si waliin turedha. Kanaaf wanta kana akkamiin yaaduu dandeessa yookiin immoo akkamiin dhaabuu dandeessa?
haala keessa jirtu hundumaan xiinxaltee namni kun jaalalaaf sin barbaadu taanaan ammuma kanaa kaaftee murteeffattee asuma irratti jireenya kee fuulduraa itti fufuu qabda. Yoo kana ta'uu baate jaalalli keessan xumura hin qabu yookiin gara gaa'ilaatti ol hin guddatu taanaan wal nuffuun, wal jeequun yookiin wal aarsuun ni dhufa jechuudha. Kun immoo utuu isin hin jaalatin jaalala keessa keessan keessaa balleessaa dhufa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee akkuma nan dura isinitti hime kun simmeetiidhaan yookiin immoo fedhii fooniitiin guutamee marzii isinitti ta'uu danda'a. Haa ta'uyyuu malee marzii kan hin taanes immoo ni jira. Gara gaa'ilaatti yookiin gara jaalala isa sirriitti guddachuus ni danda'a. Yoo akkam ta'e yoo ammumaa kaastee ofii kee murteessitee kana booda waliin foonu taanaan yookiin jaalalli keenya gara gaa'ilaatti hin guddatu taanaan jettee dippilii waa'ee kee, waa'ee seenaa kee yookiin waa'ee jireenya kee fuuldura kee kaaftee itti haasofte isa waliin mari'atte si fuudhuu ni danda'a jechuudha. Kana jechuun dhiira irraba keessaa hin kaafne irraba keessaa dammaqsuu jechuudha. Jaalalli akkuma calqaba qabu xumura akka inni qabu itti himuu qabda, gorsuu qabda, barsiisuu qabda jechuudha. Inni kabraa jaalala dhabamsiisuu wantoonni danda'an dhiironni gaafa fedhiin isaanii wantoota xixiqqoo yookiin immoo wanta objektiivii ta'e kan isaan barbaaduu eegalanidha. Gaafa isaan barbaaduu eegalanidha. Dhiironni akkasii dhufanii deebi'aa kana yeroon isin jedhutti yeroo si barbaadu ni dhufa, yeroo isin barbaanne ni deema. Haala kanaan dhoksaa keessa isaanii baasanii agarsiisuu hin barbaadan. Haa ta'uyyuu malee garuu dhoksaadhaan fedhii isaanii kan guuttachuu barbaadan jechuudha. Caalumayyuu immoo bara kana keessatti dhiirota akkasiitu waan baay'atanii jiraniif. Kun immoo ogummaan isaa maalidhaa? Shamarran tokko irratti yaaddoo uuma. Yaaddoo uumuudhaan yeroo dhufee badu sana shamarran sun isa yaaduu eegalti. Kun immoo ishee irratti dhiibbaa uumaa dhufa jechaadha. Dhiira sana gaafa yaaduu jalqabdu shamarran sana isarraa adda bahuu sodaachaa dhufte jechaadha. Keessa isheetti sodaa yoo uume yookiin yaaddoo yoo uume gaafa sana waan sodaattuuf isarraa adda bahuu barbaaddu. Inni garuu dhoksaa keessa isaatiin fedhii isaa bahaa jira jechuudha. Keessa isaatii dhoksaa keessa isaa jiru sana ukkaamsee jechaadha. Kun immoo siif jireenya keetiif baay'ee balaa uumaa dhufa jechuudha. Kana yeroon isin jedhutti fedhii isaa qofaa akka ati isaadhaaf raawwattuuf si dirqisiisa jechuudha. Kanaaf shamarroonni dhiirri tokko badee dhufa taanaan shakkuu qabdu, jireenya keessaniif murteeffachuu qabdu jechuudha. Kana malees dhiironni baay'een isaanii amaloota isaanii kana akka badiitti yookiin akka badisaatti hin lakkaa'ani. Akka yookiin immoo akka waan balleessanitti miti kan isaan fudhatan. Torban tokko booda, ji'a tokko booda deebi'anii gaafa dhufan hojiidhaan akka biizii ta'an yookiin immoo wanta tokkoon sababa uumuudhaan isin amansiisuu yaalu jechuudha. Kanaaf iddoo dhaabbatanitti itti fufuu waan barbaadaniif isin sababa inni badeef gaafachuu maaf badde yoo jette hojiidhaaf jechuu danda'a. Hojiin akka inni bilbille, akka inni teekstii isa hin barreessifne, isa hin dhorku. Kun maalidhaa? Fedhiin foonsaa yookiin fedhii foonsaa sun gaafa guutu bichaa si yaadata yoo ta'e inni kun siif dhiibbaa uuma. Inni garuu fayyadamaa ta'uu danda'a siif yaaduu yoo baate jechuudha. Yeroo deebi'ee dhufutti dhiifamallee kan siin hin jenne ta'a jechuudha dhiirri kun. Maalirra turte? Dhiphattee turte? Waa'ee koo si yaaddessee ture? Siif isaaniif keerii isaanii miti yookiin immoo isaaniif dantaa isaanii miti jechuudha. Kuni balleessaa isaa fi wanta inni dogoggore ta'ee gaafa ati itti himuudhaaf yaaltullee yeroo itti haasawaa jijjiiree yookiin salphisee kolfee si irraanfachiisu argita jechuudha. Kun immoo dhiirri kamiyyuu kan agarsiisu yookiin immoo noormaalii amala dhiiraa akka ta'e sitti mul'isu yookiin sitti beeksisuu barbaadu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee dhiirri nagaa ta'e tokko yookiin immoo dhiirri dhugaa ta'e tokko amala akkasii matumaa agarsiisuu hin danda'u jechuudha. Kana malees siisteemii tokko fayyadamuu danda'u. Gaafa ati isarraa fagaattuu fi gaafa ati isatti dhiyaattu hammam akka ati isa jaalattu si qoruuf akka san godhe siin jechuu danda'a. Garuu ta'uu dhiisuu danda'a. Wantichi wanta dhugaarraa fagaatedha jechuudha. Kanaaf gosootaan ani amma kana isinitti hime kana shamarroonni keenya seeraan xiinxaltanii tarkaanfii irratti hin fudhatan taanaan amaloota balaa guddaa isin irratti fiduu danda'anidha jechuudha. Amaloota isin ukkaamsuu danda'anidha jechuudha. Amma yeroo bifa bareedaa qabdanitti, yeroo humna bareedaa qabdanitti, yeroo keessanitti fayyadamuun of ta'uun isiniif barbaachisaadha jechuudha.
gorsi koo kun yoo isin fayyade share gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraan walitti deebinaa. Turtii gaarii.